Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabaan firan dhabu yoo uumamu jabaan fira dhabeen beeku. Yoo jabaattee nama fira waan jechuudha. Yoo jabaattee warra keessan irraa eegali umriidhaan hangafa ta'uu kan ilaalan, barumsa kan ilaalan, cimaa waan bira ilaalan. Yoo ati jabaa taate hoggana warraatu sitti as hoggana. Jabaa taanaan jechuudha. Yoo jabaattee jiruu ta'e maanej gootee jiruu warra keessatti dabartee maanej gootee jechuudha. Qabadhu taa'een tana. Umriin ta'e hangafummaa ta'e ilaalan. Warra meeqaan tan bimee atuu lallaalii warra gartee hangafni osoo taa'u kutusuun isaan hogganu. Maal irraa jabaachuu irraa? Yoo jabaachuu baattee warri keessanuu hin jabeessan. Faamilii teetii jiruu jabeenya kee kana akkatti godha. Mucaa warri fedhu ganti fedha. Yoo warri keessas jabeessanii inni kun okkonaa keenya si beekan ganti okkona si beeka. Ganti okkona si beeka biyya okkona si beekta akkanatti deemanii jechuudha. Yoo laaffattee hoo laaffannaan dura maatii teessi darba. Maatii tee darbinaan ganda keessi darba warra keessi darba akkasi darbamtaa jechuudha. Laafaan filan hortu gundaa'u. Hanga gajjee namni harka keessatti gallaatee boolla keessatti harkis walbaa tokko hin jiru. Namni ollaatu waruu harka jabaa tanaan si qabatee ol boofnamni deemu hedduudha. Kanaafuu jabaadhu. Jabaachuu malee filannoon takka ta'e biraan hafte. Yoo jabaachuu baatte ammumaan si hima. Akkuma ani fi murtiin si himu jira. Yoon jabaanne anaafis yoon jabaanne fira tokko illee hin qabnu. Yoo jabaanne yoomillee fira hin dhabnu. Kanaafuu hin laaffannu hin jabaannaa haa jabaannu.